seenanii waraanni mootummaa moo aanaa ittaanu amuruu jira. Yeroo isaan amuruu dhaqanii balleessan isaan kun moo jaardagaa jaartee aliiboo jira. Argitee akka isaanitti iddoo wal jijjiiranii Oromoo jalaa dhiibaa jalaatii moo waan isaan hidhatanii jiran irraa funaana. Kanaan isiniin jedha. So Oromiyaan taatee jiru sana itti fufe an dokumentii daqiiqaa muraasaa hadeessu warri dhaggeeffatanii warri teessan maa inni kaayyuun keessan kanarra wal argitaniif hagayya 21 isa amma itti deemaa jirru kana yaadannoo guyyaan sun guyyaa itti darajjaa maaree darraatti barsumaa wal dibamanfes qiddu sadamee mormisaa irraa cite. So guyyaa sana yaadannoo gochuudhaatiif yaadannoo akkamittiin goona namni hundumtuu karaa danda'e godha. Dokumenticha isiniitiif hadeessu warri jirtanii Oromiyaa isa booda itti fufta. So nuyi kan gochuu nuyi kan har'a mana kanatti wal argine mana kan akkan social media ka TikTok kana fayyadamu yookaan lakka TikTokin kun bakka itti namni nama dhaga'us namni maraates jirudha idee kan naamansiise maayidha riyaa kiyya ishii kanatu akkan platformii kanaatiin dhufe waan kana itinitti mo'an platformii keessa baay'ee kan fayyadamu Facebook. So guyyaa fuula dura keenya dura jiru kan eenyuyyuu namni danda'e nu ofii keenyaati waan goonu hundumaa goone guyyaa gaaf hagayya 21dha. Bakka jirrutti hundumti keenya iyyuu yaadannoo gochuudhaatiif eenyuudhaatiif namticha barsumaa maa wal dibamanfes qidus jedhanii morma isaa irraa kutan darajjaa maare isa sana wajjin immoo dargaggeessa darraatti morma isaa dargaggeessa gujiitti morma isaa irraa kutanii fannisanii fi dargaggeessa dalatteetti kokkeesaa kutanii abiddaan guban jaroota kana bakka takkatti yaadanna jenneetu jiru. Isaan sana isinitti argisiisu sadanuun isaanii warra wal fakkaatan. Kan jennu morma keenyaa fi mormannaan dhaadannoo keenya. Ejibbaata falmannaan dhaadannoo keenya. So kanan gootu eeyyan goon platformii kanarraati dubbannee warra dhiisnu osoo hin taane warra bar tokko dhaloonni gaafa dhufu eeyyee gaafa akkasii mormi keenya citee jedhanii akka walitti manitti warra ragaadhaatiin walitti himan. Lammaffaanii Alii isa walloo takkeettiin fannisanii qaama hormaata isaa irraati kutan. Dagachuuf hin jirru jechuudha nuti. Kun ilmicha gujiitti irraa kutanii morma isaa irraa kutanii apalaatti fannisan sana. Namoonni baay'een darajjii amaaree kamii kutamuu morma isaati argine malee eenyu akka inni fakkaatu hin beeknu. Darajjii amaaree kun nama akkamiiti namoonni jedhan jiru. Darajjii amaaree mucaa wallaalaa kana. Kun darajjii amaareeti kan morma isaa irraatti irraajjetanii akka nama lukkuu qaluutti qalan sana. Dokumentiin isiniiti. Darajjii amaaree jumla. Kala, asnaan wal bal'aa. Mucaa keessan tokko sinirkaa fudhatanii turanii jedhamee eenyu inni maqaan taa'attan godhan. Maqaan isaa darajjii amaareeti. Ayyee. Mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaaf morma isaa irraa gatan. Harkaan qabanii deemanii tedduma saalqullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Naa isa qalanii reefuma isaatu fudhatee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Kala, asnaan wal bal'aa. Mucaa keessan tokko sinirkaa fudhatanii turanii jedhu. Videoon kun guutuu miti sababni isaa warrattiin kaabineen garaa isheetiif jettee duutu takka dokumentii kan irratti dokumentiin biraa fiddee turte waan ta'eef viidiyoon gadhiitee ture hunduu guutuu miti. Viidiyoo guutuun ana bira viidiyoo guutuu kanan jedhu kan abbaan ta'a jedhes
Kamucaan jedhesi guutummaa isaa miti. Guutummaan isaa harkatti kan inni hafe. So kunuut seeraan dhaggeeffadha. Koy guutummaa isaa itti deebina amma waan jennarraati jenna nuyi dhaadannoon ofii keenyaadha waan lama morma keenyaaf mormannaan dubbii keenya ijibbaata falmannaan dubbii keenya so morma keenyaaf kan falmannu morma keenyaaf kan mormannu mormi salaaleetti citasu morma kooti warra jedhan qophaadha wajjin hello Tigori Dani mute go. Morma keenyaaf mormannaani dhaadannoo kee morma keenyaaf mormanna gaafa jennu waan gochuu qabnu hundumaa gooneetu guyyichi hagayya 20 takka nutti guyyaa nutti dhufaa jiru ajandaa baay'ee gannu baasuuf jiru warri garaasaaniif du'an sun ajandaa baay'ee isaan nuuf fidan keenya jala hiriirfanna malee kan taane jala Indama abba ebbisa yookiin Mustafa kan jedhu galchime anillee yaada dubbadheen ba'uun qaba yeroon qaba waan ta'eef soo carraanaaf kennite Oromiyaa taane Oromiyaan waan jedhu erga jedhee raateen booddee itti fufta waaliya so aye waliyyaa carraan illa adda ani gadin qabu okay waliyyaa carraan illa adda ani gadin bu'aa rakkoon qabu galatoma itti fufi waaliya yoo yaarka funee warri mana kardimaa keessatti argamtan hundi keessan nagaa keessan isin jechaate yaadi kan koo dhimma ana darraa waggaa 5 ol lakkoofsisee jira ummata keenya kan miidhe faannoo orjinaala yookiin diina dhugaa san osoo hin taane diina fira fakkaate yookiin mootummaadha kana akkamittiin jechuu danda'e mootummaan osoo faannoo kana waliin ummata Oromoo kana lolaa jiru faannoo isa dhugaati jedhee faannoo balaaleffachuu hin qaba mootummaan balaaleffachuu qaba mootummaa akkamittiin balaaleffadda waggaa 5 ol aanaa darraa kana keessatti aanaan darraa walumaa galatti gandoota 40 of keessaa qabdi gandoota 40 kana keessaa gandoonni 7 harka faannotiin dhuunfatamee waggaa 3f gibira faannoodhaaf gabbaraa jiru waraqaa eenyummaa faannoo jedhu hojjechiifatanii osoo mootummaan beeku ummanni keenya waggaa 3 ol gandoonni akka Oromummaa isaaniitiin quuqqama qaban gandoonni muraasni ollaa gandoota tuutii akkasumallee garaa ceekaa gandoonni kun faannoodhaan dhuunfatamii jiran keessumattuu tuutii keessatti mootummaan osoo beeku alaabaan Itoophiyaa jedhamtu tunuu dhaabbachuu dhiistee jirti alaabaan muxxii qofatu dhaabbataa jira naannoo Oromiyaati kun darraa keessa darraan dachee Oromiyaati Oromiyaadha garuu
faannoo kan nutti ijaara jiru mootummaadha. Har'as ta'e borus mootummaadha. Uummata keenya harmee teenya akkasitti boojisan kan boojisaa turellee waggaa 3 darbe mootummaadha. Maqaa minishaatiin faannoo leenjisanii akka ammaa kanallee miti waggaa 2 darbe keessa bulchaan aanaa darraa diinuma dhugaa san ture. Ammaaf garuu aangorra hin jiru. Maqaa minishaatiin faannoo leenjisee uummata san akkasitti qeerra buqqisiise. Har'as uummanni keenya akkuma sanitti dararamaa jiran qaamuma mootummaatiin. Gaafa dhaqee finxaalayyiin faannoo Amaaraa ofiin jedhu uummata ganda Oromoo keessatti dhokkaasa bane. Mootummaan deemee uummata sanirraa tiskuu hin dandeenye. Garuu gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo deemee naannawa san jira jedhame shakkiidhaan dirooniidhaaf taankii qopheeffatee uummata qulqulluu irratti dhokkaasaa jira. Kun nurraa dhaabbatuu qaba. Har'a osoo mootummaan Oromoo jiru uummanni keenya aanaa darraa waggaa 5 ol manneen barnootaa hin qabu. Oromiyaa keessatti naannoon faannoon jiru garuu gandoonni faannoon dhuunfatte gandoonni 7 kun mana barnootaa ni qaba. Mana yaalaa ni qaba. Gandi Oromoo taate afaan Oromoo dubbattu eenyummaa ishiitiin boontu. Mana barnootaa qabu, mana yaalaa qabu. Ijoolleen keenya harmeen teenya soodeesse ambulaansii sirriin hin jiru baadiyyaa keessatti. Uummanni baadiyyaa walumaa galatti uummanni Oromoo gatamee jira sana kana keessa. Kan nu miidhe mootummaadha. Dhimma daandii haa dubbannu. Dhimma daandii hidhabuu abboota irratti erga cufame waggaa 5 ol lakkoofsite. Daandii kan cufe jalqaba irratti finxaalayyii faannootiin cufame. Fakkeenyaaf magaalaa Gundoo Masqal irraa ka'ee Sarar Kullaa kutee deemuudhaaf uummata keenya konkolaatarraa buusanii faannoo Sarar Kullaa jiru san dubartii gudeedaa uummata saamaa birrii hawwaalchisaa lubbuu garaagaraa dabarsaa jiran jechuudha. Uummata keenya uummata Oromoo dararamaa jira. Garuu mootummaan yookiin hooggantoonni aanaa sanaadha tarkaanfii gahaa fudhataa hin jiranii finxaalayyii faannoo san irratti. Har'as uummanni keenya baadiyyaa barnoota hin arganne. Manni barnoota amma sirreeffamaa hin jiru. Xiqqoo amma hojjetamaa jira jedhamaa jira. Wanti hojjetamaa jirullee akka wal beekanitti haaluma aangorra jiranitti malee uummata baadiyyaa san ilaala hin jiran har'allee dararamaa jiru. Uummanni keenya har'allee maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo jedhuun dararama. Garuu uummata finxaaleeyyii keessatti argamu yookiin iddoo finxaaleeyyiin keessa jira jedhamu irratti tarkaanfii fudhataa hin jiru mootummaan. Kanaaf kan nu miidha jiru kan Oromoo miidha jiru mootummaadha. Mootummaan finxaaleeyyii kanarratti tarkaanfii fudhachuu dadhabee osoo hin taane uummata kana ittiin cabsuuf. Finxaaleeyyiin fi mootummaan hidhatanii qabu guutumaan guututti akka darraatti. Kanaaf nuti kan balaaleffachuu qabnu dhibbaan dhibbatti mootummaadha. Uummata keenya kan fitaa jiru mootummaadha faannoo wajjin. Maaliif mootummaan osoo hin jiraanne ergaa mootummaan faannoo waliin hidhatan qabaanne maaliif tarkaanfii gahaa irratti fudhanne bakka ijoolleen teenya irratti wareegamaa jiru. Har'a waggaa 3 oliif daandiin yeroo cufame naannoo Amaaraa reemarraan deemanii uummanni keenya dubartiin keenya 500,000 kaffalanii naannoo Amaararraan gara darraa deemaa jiran Finfinneerraa. Sababa naannoo Oromiyaa keessatti finxaaleeyyiin daangaa Oromiyaa cufteef daandii. Mootummaan kun maaliif finxaaleeyyii san irratti naannoo san irratti tarkaanfii hin fudhanne? Sababa deeggaruufi. Sababa finxaaleeyyii kana waliin uummata miidhaa jiruufi. Kanaaf uummanni keenya tokko ta'ee furmaata akka argatu wanta furmaata ta'uu malu irratti walii gallee waliin sagalee haa ta'an. Uummanni darraa har'allee dararamaatuma jira. Uummanni sun dubbatachuu hin danda'u. Rakkoo isaa himachuu hin danda'u namni aanaa san keessa jiru jechuudha. Tokko jarittiin diinagdee illee ni qabdi. Jalqaballee wal ijaartee jirti. Aanuma san keessa hojjetamtumti mootummaa harka wayaa jalaa qabu. Ofii wal ijaarti. Har'aati dhimma Oromoo kan keetii yoo quuqqamte boru si hidhu. Gadi baasanii si jeessu. Kanaaf mootummaan
furmaata laata hin jiru faannolee deeggaraa jira. Qaamni finxaaleeyyii faannoo nurraa ittisuu hin dandeenye isaa waliin lolaa jira waan ta'eef uummanni keenya har'as tokko ta'ee gara furmaataa yaadeemnu. Keessumattuu dhimmi daandii dhabuu abuute uummata keenya aarsaa guddaa kaffalchiisaa jira. Dhimma daandii san irratti qaamni furmaata laatu yoo jiraate daandiin sun nuuf saaqqamee ijoolleen keenya akka naannoo Amaararraan